Ashama akkam jirtu Facebookiin namoota baay'ee rakkisaa jira. Facebookii irraa seetingii namoonni marti namni Facebookii fayyadamu namni Facebookii bilbila irraa qabu waan dirqama sirreessuu qabu. Namoonni baay'een fedha keessaniin ala poostiin adda addaa kan akka wal quunnamtii saalaatiin wal qabate osoo isin hin beekin yookaan immoo fedha keessaniin ala namoonni adda addaa wal jalatti poostii gochuudhaan maqaa keessaniin akka poostiin sun dhufee bahu godhaa jiru. Kanaafuu haala kamiin waan akkasii kana ofirraa dhaabuu dandeenya? Akka namni profaayilii keenya jalatti akka namni maqaa keenyaan wantoota adda addaa waan nuti hin barbaanne poostiin goone dirqama dhorkuu qabna yookaan immoo dhaabuu qabna. Dhiheenya kana kan nama baay'eetu akkas ta'aa jira. Kanaafuu osoo keessanis akkas hin ta'in yookiin immoo wanni akkasii kun isin hin mudatin dirqama Facebookii keessan seetingii isaa sirreessuudhaan akka namni wantoota adda addaa waan fedha keessaniin ala tahe akka jarri profaayilii keessan jalatti poostii hin goone dhorkuu dandeessu. Haala kamiin dhorkuu dandeenya ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Daqiiqaa xiqqoo keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii akkasuma laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuun haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha nama mara waan barbaachisuuf wanni kun hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka seetingii kana sirreeffatan gargaaraa isiniin jecha egaa Facebookii irra seenna waan kana ofirraa dhorkuuf Facebookii irra erga seentanii booda sarara sadan tuquudhaan gara seetingii deemnaa jechuudha. Aappii Facebookii dhumarra seenuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti sirreessina akka namni wantoota adda addaa maqaa keenyaan nu jalatti poostiin goone dhorkuuf sarara sadan as jiru kana tuquudhaan gara seetingii adeemna. Yeroo mara seetingii irra deemuuf yookaan jala seetingii privacy deemuu dandeenya yookaan immoo mallattoo seetingii xiqqoo gubbaa irra jirtu kana irra tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Gara seetingii deemna mallattoo seetingii kana tuquudhaan. Mallattoo seetingii kana tuquudhaan yeroo gara fuula duraa deemnu seetingiin mara keessaniyyuu haala kanaan baasa. Fuula Facebookii isa haaraa seetingiin haaraan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Wantoota adda addaatu as keessa jiru. Privacy checkup, default audience setting waan baay'eetu jira. New feeding seetingiilee kana tokkoon jira isiniif hin dalagaa. Har'a garuu akka namni poostii isin jalatti hin goone fedha keessanii ala akka namni waa isin jalatti poostii hin gooneef gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan profile and tagging waan jedhu arganna. Followers and public content jala profile and tagging ka jiru kanarra tuqnaa jechuudha. Akka namni taagii illee fedha keenyaan ala akka namni taagii nu goone akkasuma akka namni waan nuti hin feene maqaa keenyaan nu jalatti poostii hin goone dhorkuu qabnaa jechuudha. Profile and tagging ka jiru kanarra seenuudhaan seetingii baay'ee of jalaa qaba. Isa tokkoffaa sirreessuudhaan gara gajjallaatti gadi buunaa jechuudha. Jalqaba poostii sana ofirraa dhaabuu qabna. Huukaan post on your profile isa jedhu jalqabarraa sirreessuu qabnaa jechuudha. Inni guddaan gara gajjallaa jira isatti deemaa jirra. Who can post on your profile eenyu profaayilii kee irratti akka post godhu eeyyamta inni jedhu inni jalqaba isa guddaa takkaffaadha jechuudha. Kanaafuu who can post on your profile isa jedhu kana profaayilii kee jalatti eenyu posta godhu irra tuquudhaan fuula dura isa friendis irra yoo jiraate irraa kaasuudhaan only miirra kaa'uu qabdu. Isin qofatu profaayilii keessan jalatti poostii gochuu akka danda'u akka namni tokko dhufee isin jalatti poostii gochuu hin dandeenye maqaa keessaniin akka inni poostiin goone dhorkuu qabdu jechuudha. Kanaafuu only miirra kaa'uu qabdu jechuudha. Ka jalqaba only mirra erga keenye booda gara gajjallaatti immoo gadi buune waan maraayyuu sirreeffanna. Akka namni taagii illee nurratti hin goone taagii sana akka cheekii gochuu qabnu osoo nun beeki yookaan immoo poostii eeyyamuu qabnu waan maraayyuu sirreessaa deemuu qabna jechuudha. Taagiingii jira ittaane. Taagiingiin kun who can see posts you are tagged in on your profile ka jedhu kanallee irra tuquudhaan yoo feetan friends of friend saahiba nama saahiba keessanii ta'e Facebook irratti akka inni arguu danda'u ka jedhu ni jira. San dhiiftanii darbuu dandeessu yoo feetan immoo friends of friend ka jedhu kanarraa kaasuudhaan isas only miirra kaa'uu dandeessu. Eenyutu akka arguu qabu waan taagi isinitti godhame jechuudha. Waan taagi isinitti godhame everyone nama hundarra friend of friends yookaan immoo friendii keessanirra friends except ka jedhus ni jira. Only miirra kaa'uu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu. When you are tagged in post what do you want to add to the audience of the post if they can't already see jedha. San dhiiftanii darbuu dandeessu yoo feetanis immoo only miirra kaa'uu dandeessu. Sana miti importanti isa jalqabaa sirreessine gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan mata duree review jala deemna. Review ka jedhu jala seenuudhaan waan lama gurguddaa as jalaa arganna. Wantoota gurguddaa lama. Inni tokko review tags people add to your posts before the tags appear on Facebook. Review tags people add to your
post namoota postii keessanitti tag tahanii cheekii gochuu qabdu jechuudha. Postiin sun osoo inni Facebook irra hin bahin akka isin kana gochuu dandeessan Facebookiin carraa isaa isinii kenna. Kanaafuu review tag waan jedhu ilaaluudha yookaan immoo kana oonii yoo gootan taagii san akka cheekii gootanii yookaan immoo postii keetti ekeleen tag godhamee jira. Kanaafuu cheek godhii ilaalii siif taha Facebook irratti postiin kun haba'u waan jedhu ilaaltu yoo barbaadan taagii san irraa kaaftu yoo hin barbaanne immoo ni dhiiftu jechuudha. Akka postiin sun hin baane takka kana banuu qabdu jechuudha. Asirraa kana oonii gochuu qabdu. San erga oonii gochuu gootanii booda inni guddaan xumura irratti review posts you are tagged in before the post appear on your profile. Namoonni adda addaa callisanii tag nama godhu wantoota hin taane irratti yookaan immoo waan isin hin barbaanne irratti namoonni tokko tokko callisanii tag nama godhu. Kan taagii postii keessaniiti. Inni jalaa garuu inni guddaan review posts you are tagged in before the post appear on your profile ka jedhu kana ka xumuraa kana jechuudha. Kanaafuu namoonni callisanii akka jarri taagii isin hin goone taagii isin godhan jechuun yoo kun ofii ta'e calliseetuma abbaan fedhe taagii isin godha. Kana jechuun postii barbaade irratti taagii isin godha. Taagiin wanni isin godhamtan immoo profaayilii keessan jala yookaan immoo maqaa keessaniin dhufee postiin sun ni bahaa jechuudha. Kanaafuu review gochuu qabdu yeroo namni taagii isin godhe ekeleen postii akkasii irratti taagii godhee jira. Postiin kun yookaan immoo wanni maxxanfamaa jiru kun profaayilii kee irratti haa mul'atu moo haa dhiisu isa jedhu fidee isin gaafataa jechuudha. Kanaafuu yoo kun daalachaa'ee jiraate dirqama waan kana asirra banuu qabdu jechuudha. Yoo bantan maal ta'a namni yeroo taag isin godhe postii sana ilaaltanii ni eeyyamtu approve gootu yookiin immoo decline gootu jechuudha. Approve gochuun eeyyeen haa ta'u postichi bareedaadha profaayilii kiyya jalatti haa mul'atu. Yoo postichi waan hin taane ta'e yookaan ilaaltanii calliftu yookaan immoo decline gootu ni kuffiftu jechuudha. Hin barbaadu lakkii postiin akkasii Facebookii kiyya irratti mul'achuu isaa hin barbaadu gootu jechuudha. Kanaafuu isa review jala jiru kana lamman wantoota gurguddaa kana lamman dirqama oonii gochuu qabdu jechuudha. Yeroo isin oon gootan abbaan fedhe taag isin godhee abbaan fedhe dhufee isin jalatti post gochuu hin danda'u osoo isin eeyyamin namni takka isin jalatti gadhiisuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu qabdu dirqama kana sirreeffachuu qabdu. Namoota baay'eetu itti rakkataa jira waan ta'eef hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Kanaan booda namni takka isin jalatti postii gochuu hin danda'u isiniin jecha barnoonni keenya irraas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.